waan dubbatamu bakka waan baay'ee dubbatu barbaadu garuu afaan ofii sirreessanii maaliif immoo dubbatanii baay'ee namatti tola jedhee yaadaan immoo galatooma. Obboleessi keenya Alamuu erga silaatti sii dubbatu sin dhageenye yaada qabda Alamuu? Okay, Alamuu irratti hin fakkaatu. Itiyoo difeensa raayyaa ittisa biyyaadhaa kan kun jirta? Ay rakkina qabu afaan nan dubbadha. Anna walumaa gala yaada kiyya illee caalaatti Habibiinis kaaseera sabboonni dura kaasee turte. Anna wanta tokko akkuma isaan jedhanii dubbachuun dura yaada xiinxalaa qabaachuu qabna kan jedhudha. Maaliif dirqama waan kun bor qoratamee wanta kana bira gahamuu waan danda'amuuf yaada irra jinne kanatti bor akkan gaaffee. An amma yaada kiyya Andu'aalemiin isa ta'u eenyuun isa ta'u maaliif wanti kun bor bira gahama. Na har'a yaada hin taane amma dura kookeetiin kan isheen haasaa turte Andu'aalemiin kana godhe sana godhe kun sirrii miti. Maaliif bor deemtee itti gaabbuuf jirti isheenis. Yaada hin taane har'a hundi keenya dubbachuu qabnu. Rabbi ni beeka. Rabbi immoo dhugaa kana bor immoo bakka tokkotti baasaa hin dhaga'uufis jirra. Kanaaf ariifachuun qabnu wanta hundumaa wanta jiru taragaaggaane qaamni mootummaas harkaan qabee jira. Wanti kun immoo ariifannee nutis mootummaan sanaadha kanaadha. Maaliif wanti meeshaa mana keessa tokko si dhokatte tokko barbaaddee bira ga'uudhaaf guyyaa sitti fudhata. Qaamni mootummaa immoo kana argachuudhaaf ganaa yerootti fudhachuu danda'a. Kanaaf ariifannee wantoota garaagaraa dubbachuu qabnudha. Dura dubbatteetti Oromummaanis namoonni ganda hin taane deemtanii maqaa namaa ta'uun barbaadu ganda hin taane deemtanii bakka barbaaddan bakka waan hin taane jettanillee of qusachuu qabnaadha. Anna akka kiyyattu osoo hin taane akka keessanittis. Kanaaf namni itti toluu jiraachuu danda'a. Maaliif tokkummaan keenya waliigalteen keenya namoonni hin jaallanne ni jiru. Andu'aalemiin beekaa keenya sirbaa keenya ni jaallannaa ni kabajna. Garuu dhuguma mucaa kana isa takka godhe taanaan seeratti maa dhiyaatan jiru. Namni kamiyyuu namni jedhu jiru. Garuu immoo har'aa arifannee akka murteessatti ilaalleef of qusachuu qabna kan jedhudha. Maaliif yaada mucaa kanaan beeknu akkamiin akka isheen akka taate beeknu wal dhugaa jiru sababa bakkee bu'uuf walumaa galatti yaadota dubbannu onlaayinii irra teenyee waliif haqusannu wal eeggannu yaada hin taane walirratti hin kaasnu yaada jedhamudha. Galatuma yaada kiyya kan wal dubbachuu barbaadeetan. Galatoomni obboleessa keenya abbaan dabareedha. Yehudaa madaanii na fakkaatee itti fufi obboleessa keenya. Baay'ee galatooma. Dhugaadha obboleessi kun dura dubbatee baay'ee yaada bilchaataa yaada qalbii namaa hawwatudha. Galatoomilleetti jechuun barbaada. Obboloonni kuwas keessa jirtanii nuti keenya wanti nuti walii wajjin hubachuu qabnu muka jireetti qottoo baay'ata waan jedhamu tokko jira jechoota Oromoo keessa jechuudha fuula Oromoo keessa. So kanaafi ela wanti kun mucaan akkasitti lubbuu ishee dhabdees foon keenya Andu'aalemiis foon keenya lamaan isaanii nuuf wal qixa. Wanti beekamu qabu jalqaba irratti jechuudha. Ariifatanii jarjartuu waraabessaa gaafa jiniin ta'edha. Namni gaafa hommaaku mucaan kun bara baay'ee daa'imummaa isaatii jalqabee qabsoo Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphate nama waan guddaa hojjetedha. Sun irraanfatamuu hin qabu yaadatamuu qaba keessumaati jechuudha. Namoonni guyyaa tokko bishaan akkatti qabsoo Oromoo keessatti namni bishaan burcuqqoo tokko nama qicallee irraanfatamuu hin qabu. Qabsoon keenya akka nuti barbaannutti hin ta'in malee gootota hedduu horatte itti Oromiyaa. Har'a sirbi mucaa kanaa baay'een tokko jechuun uummanni Afrikaa dargaggeessa Afrikaa yeroo ittiin sirbu akkaataa inni itti gara aartii Oromoo kanatti illee dhufee bifa adda ta'een akkaataa sammuu namaa hawwatuun yeroo hundumaa aartii Oromoo keessatti
kan artiileen Oromoo warri kan biraa ittiin fayyadame kalaqa addaa nama fuudhee dhufee baay'ee ittiin sammuu Oromoo miidiyaa Oromoo bohaarsee guddisaa argamu nama dargaggoo lafaa oolchuudha. Namni jaalatee waan akkasii keessa jiru. Umuriin isaa ganaa ijoolleedha. Mucaan kunillee ganaa daa'ima. Namni nama wajjin jiraatu, nama jaalatu, nama kaan kabaju tokko miti. Nama diina isaa iyyuu dafee itti fiigee balleessuun barbaadu. Waatu jira. Waanti jiru sun immoo yeroodhaaf hanga qoratamee qo'atamee qaamni dhimmi ilaallatu waan kana sirriitti gadi fageenyaan qoratee ija seeraatiin ilaalee qulleeffatee gadi fidutti waan akkasiirraa dubbachuu waa lama of keessaa qaba. Tokko jarjaranii cubbuu mana ofiitti fiduu nus nama lubbuu qabna maatii qabna abbaa manaa haadha manaa daa'ima namni kanallee qabaatin namni kophaa jiraatullee lubbuu qaba maatiillee lubbuu qabaadhaa qabba. So cubbuu mana ofiitti ol hammaarrachuun nurraan eegamu jechuudha. Of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Boruunis nama mana keenya keessatti waan uumamu beekara arraba darbaa dubbannee siyaasaaf jecha yookaan waama tokkoof jecha waan tokko goonu waa tokko jala yookaan rabbi nama laalaa jechuudha. Kanaaf kunis nama gogseetan nama dogongorsu tokko sakan lammaffaa ammoo obboleessi kun dura dubbate waan xiqqaa cimaa tokko hawaasaa keessatti har'a ariifannee mooshinaali haasofnee boru deebinee ofitti gaafatu jira. Maaliif wanti nutarraa asirratti himamu jechuun wardoonni fayyadamnu kun sammuu namaa keessatti nafa. Garuu wanti suni faallaasaa ta'ee gaafa argamu deebinee ofii keenyaallee of taajjabu ofittillee gaafatu jira jechuudha. Osoo kanaafi waan kana dafanii dhuma fudhanii mucaa kana waraabbisaa magana galuutti gaddu. Osoo kanaafi adaraa keessa yaa Oromoo kun aadaa keenyallee miti safuu keenyallee miti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Wal gorfachuun illee nurraa eegama. Kana tokko rabbi gumaa nama du'ee ragaadha. Nama mucaa kana inni isas haa ta'u dhimmee biraallee jechuun gurbaa kanallee miidhuuf jechallee siyaasnallee hojjetameerallee yoo taate rabbi haqa namaa hin baasa. Rabbi haqa namaa hin baasa jechuudha. Haqii mucaa kanaa hin hafuu hin ba'a. Kallattuma qabu innis kana godheera yoo ta'e of himuu danda'a. Karaa kan biraas immoo jechuudha. Qorannoodhaanis ija seeraatiinis bahuu danda'a jechuudha. Rabbis immoo hin saaxilamu jechuudha. Hin baasa jechuudha haqa namaa. Kanaafi tokko wanti nuti dhiibbaa gochuu qabnu mana rabbii bushaa jiru kun shira garaagaraa xaxee namoonni guyyaa guyyaatti ajjeefamaa oolu poolisiin biyya sanaa haqa namaa qoratee hin baasu. Kun maaliif mootummaan suni akka inni Oromoo waan jiru. Keessumaa ta'e aartiistota tuulamaa akka Quruphee fi Bosonootti adamsee ajjeesaa bahee waggaa ja'a kana. Reeffa lafa guutee jira ragaatu jira. Namoota ijoo mootummaa kun ajjeesaa bahee kanaafi obboleessa keenya irratti shirri wayii xaxamuu danda'a. Haqa obboleetti keenya rabbi haqa ishee hin baasa. Garuu nuti waan tokko qabnu haqi kun immoo akka bahuu fi mootummaan kun ofii ajjeesee dhoksaan yoo
Miidhaan morma keenyatti qabnee fuudhuu eegallee dhiigalmaan keenya dhaabannaa jechuudha. Yakki biyya sana keessatti hojjetamu mootummaan dirqama qaba. Qoratee bira ga'ee uummataaf ifa gochuuf jechuun dirqamatu miti. Jaalateetu miti. Tola miti. Biyya bulchuus filatee mootonni meeqa hayyuun meeqa gaafa irraa dhufu ofiis dhugaa ajjeesaa qaamni kam biraas biyyatti nagee irraa akka shaabiyaa warra akka maaliin nama nurraa fichisiisaa faannoo biyyatti nagee nama nurraa fichisiisaa callee eegalee taa'ee oromiyaa kan jiruu saayidii dadhabsee taa'ee ijoo namaa keessaa gaafa callee yookaan ofii hin ajjeeseera jedhu yookaan immoo diinni biraa ajjeeseera illee jedhee gadi ba'ee qoratee uummataa hin ibsu kuni kana booddee dhaabbachuu qaba jechuudha. Karaa kana mootummaa fi mootummaa biyya bulchatu jedhee yoo dhuguma lubbuun jiraate irratti kiiloo keessa jiraate poolisiinis harka jira. Dhimmi kana qoratu seekuriitiinis harka jira. Kana irratti dhiibbaa gochuu jechuudha. Karaa seera qabeessa ta'e. Itti gaafatamummaa mootummaa qaba. Abbaan fedhe wal ajjeesee abbaan fedhe wal ajjeesee biyya kamittiyyuu mootummaa kan godhatee waan sana bira ga'ee seeraan to'atee uummataa fi haqa jibban ibsuu jechuudha. Soomna kun hanga kana booddee mootummaan kun dhiisumatu ajjeesaa jira ittiin jenna jechuudha. Afaan mootummaan mootota ajjeesuudhaan beekama, hayyoota ajjeesuudhaan beekama, namoota beekamtii qaban uummanni jaalatu ajjeesuudhaan waan beekamuu fi waggaa 30 uummata keenya ajjeesuudhaan waan beekamaniif eenyuma caalayyuu mootummaa kan shakkina. Lakkii ararri koo qulqulluudha yoo jedhe yakkoota mootummaa isaa jalatti raawwataa jiran kana qoratee seeraa heeratti dhiyeessee gadi ba'ee akka qulqulluu ta'e uummataa ibsa gochuu. Kana irratti jabaannee sagalee tokkoon jechuudha. Hiriira bahuu qabna yoo ta'e maal gochuu qabna yoo ta'e haqee lubbuu ilmaan Oromoo gootota ilmaan Oromoo haqa isaanii jechuudha. Qoratamuu akka qabu namoonni uummata kana jechuudha bifa kanaan fixaa jiranii seeratti dhiyaachuu akka qaban kana irratti jabaannee hojjechuu qabna jechuudha. Miidiyaan nu harka jira. Miidiyaan uummataa nu harka jira waan ta'eef. Soo karaa kanaa yoo cimsinee hojjenne warra waggaa 30 gootota hedduu dhabneera miliyoona. Soo kana hundumaatti gaafatamaa gochuu hin dandeenya jechuudha. Maaliif mootummaan kun ajjeechaa saba keenya irraa taa'anii nurraa dhaabii dide? Maaliif jiraataan nurraa dhuma? Gootota uummanni kun oomisheessee jechuun yeroo yerootti gadi fidu akka culullee wuciin daakkoo qabattu uummata keenya jala taa'ee gootota meeqa fuudhee afaanitti naqataa jechuudha. Soo kanaafi kana jala sararanii akka mootummaan kun akka har'a barcumarra taa'anii dhiichisanii jechuudha uskii facaasan hin taatu boru jechuudha. Boru gadi bu'uu hin jirti. Kana biratti lollee carraa nuu kennaa qabiiru. Okei, iddoo muraasni kennaa obsi. Soo kanaafi karaa kanarra ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ammaaf garuu hanga ragaa qabatamaan isa takkas godhee aandu'aalaan takkas godhee ishiinillee akkasii jechuun suni nama rakkisa tokko nuufitti hammaaluu ta'a. Kana irratti baay'ee keelfuulii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaf inni ulfaadha na of galchaa jechuun barbaada. Abbaanii dabaree itti darbaa kan jedhee si dabalaa bu'a. Arsi situ dura seene moggootiin si dura seene. Hin beeku lakkisan hin beeku. Ayyee itti fufaa isin keessaa tokkittaaf. Ayyee galatoomaan baay'ee illee dubbata xiqqooma dubbata. Duraan dursee lubbuu ishee hamaa dhugedha. Dhugaa isillee rabbi haa baasu. Dhugaa isaallee rabbi haa baasu. Abbaa dhugaa qabu rabbi haa baasu. Kan ala qabu ammoo rabbi haa qabu jenna. Rabbi danda'aadha. Asirratti gaafii lamaan qaba achi booda immoo yaada kiyyatti seena gaafii lamaan qabu. Tokkoffaa
nama